Namoonni hedduun keessa yeroo ammaa kanatti YouTube chaanaalii haala kanaan doolaaraan ji'a isiniif kaffalu banachuudhaan hojjechuu ni barbaaddu. Kanaafis viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin YouTube chaanaalii ji'aan qarshii isiniif hojjechuu danda'u banachuudhaan hojjechuu dandeessanini isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti isin seeniin chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe akkasumas viidiyoo kana laayikii gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoottis yeroo seennu YouTube chaanaalii banachuuf akkasumas illee monetaayizii gootanii qarshii irraa argachuudhaa fi ulaagaa yookaan requirement isin guutuu qabdan muraasatu jira. Kanaafis isaan ilaaluu irraa haa eegallu jechuudha. Jalqaba irratti YouTube chaanaalii banachuuf kan isin barbaachisu Google account yookaanis immoo Gmail dha. Kanaafis haga irratti Gmail account hin bananne yoo ta'e deemtanii banachuu akkasumas illee qabdu yoo ta'e immoo kan qabdan sana fayyadamtu jechuudha. Namoonni haga irratti immoo akkaataa ittiin Gmail account bantan hin beekne jiraattan immoo chaanaalii kana irratti akkaataa ittiin Gmail account banachuu dandeessan hojjedhee waan jiruuf viidiyoo sana chaanaalii koo jalaa deemtanii daawwachuu yookaanis immoo description irra waan isiniif kaa'uu fi liinkii jalqabaa tuquudhaan daawwachuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan maqaa YouTube chaanaalidha. Amma fakkeenyaaf kan koo Booniteekidha. Isin immoo maqaa keessan yookaanis immoo maqaa biraandii chaanaalii sana barbaadan tokko isin barbaachisa jechuudha. Akkasumas illee wantoonni inni biraan immoo profile picture fi YouTube banneridha. Profile picture kan iddoo kanatti argaa jirtanidha. Akkasumas illee YouTube bannerin immoo gubbaa irratti just wantuma chaanaalii keessan ibsu tokko kan irratti barreessitan yookaanis immoo irratti display gootanidha. Kanaafis profile picture keessan yoo just personal brand hidhatee suuraa keessan fayyadamuu ni dandeessu. Yoo immoo just wanta akka biizinasiitti hojjettan yoo ta'e immoo profile picture deemtanii AI Canva yookaanis immoo ChatGPT yookaan Gemini fayyadamuudhaan haala kanaan profile picture keessanis ta'e YouTube bannerii keessan hojjechuu ni dandeessu. Kanaafis akkaataa itti wantoota kana hojjetan xiqqoo ishee sa'aatii dheeraa waan fudhatuu fi deemtanii YouTube irraa akkaataa itti wantoota kana hojjetan cheekii gochuu ni dandeessu. Salphaama itti immoo wanti isin gochuu dandeessan tokko ChatGPT yookaanis AI wan garaagaraa fayyadamtanii promptii barreeffachuudhaan Canva AI yookaanis Gemini fayyadamtanii profile picture ta'e bannerii kana hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Requirement yookaan ulaagaa sadii amman isinitti mee kuni chaanaalii banachuudhaaf kan isin gargaaranidha. Amma immoo chaanaalii bantan sana monetaayizii gootanii qarshiitti hojjechuudhaaf ulaagaawwan isinirraa eegaman muraasa isaanii isinitti himu. Inni tokkoffaan chaanaalii keessan monetaayizii gochuudhaaf subscriberii 1000 isin barbaachisa. Akkasumas illee public watch hour yookaanis immoo sa'aatii namoonni viidiyoo keessan daawwatan sa'aatii 4000 ol waggaa tokko gidduutti isin barbaachisa jechuudha. Akkasumas illee option inni biraan immoo shortii gadhiistu yoo ta'e yookaanis viidiyoowwan gaggabaabaa YouTube gadhiistu yoo ta'e viidiyoo gadhiistan sana irratti guyyoota 90 gidduutti view miliyoona 10 argachuun illee dirqama jechuudha. Kanaafis chaanaaliin keessan monetaayizii ta'e qarshii isiniif hojjechuuf subscribe 1000 waggaa tokko keessatti public watch hour 4000 yookaanis immoo short views miliyoona 10 qabaachuun dirqama jechuudha. Kanaafis ulaagaawwan lamaan kana erga bartan immoo amma immoo deemnee akkaataa ittiin chaanaalii keessan kireetii gootanii hojii jalqabuu dandeessan isinitti agarsiisu. So chaanaalii keessan kireetii gootanii hojii jalqabuudhaaf immoo jalqaba irratti gara app YouTube keessanii haala kanaan ni seentu. Gaafa gara app YouTube keessanii seentanis email ittiin chaanaalii sana kireetii gochuu barbaadan fayyadamuudhaan looginii ta'uu keessan mirkaneeffadhaa. An akkuma argaa jirtan gara gadiitti yuu jedhee profile picture koo B godhee kaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun emailiin ittiin chaanaalii sana kireetii gochuu barbaadeen looginii godheen jira jechuudha. Kanaafis iddoo yuu jettu sanarra kilikii gootu gara peejii kanaatti gaafa inni isin fidee jedhu gubbaa irraan create a channel kan jedhu ni agartu. Xiqqaatti maqaa keessan jalatti barreeffamtee jirti. Kanaafis iddoo create a channel jedhu sana kilikii gootu. Yeroo sanattis automaatikaalii gara peejii kanaatti isin fida jechuudha. Jalqaba irratti pictureedha, itti aansuun neemii akkasumas illee handle yookaanis user name isin gaafata jechuudha. Kanaafis profile pictureetti gara booddeetti deebina. Amma jalqaba irratti kan nu barbaachisu maqaa chaanaalii keenya yookaanis immoo neemiidha. Kanaafis iddoo neem jedhu sana bukkeetii mallattoo peenii argaa jirtan sana kilikii gootu. Yeroo sanattis iddoo isin maqaa keessanitti barreessitan isin gaafata jechuudha. Kanaafis maqaa chaanaalii keessanii ni barreessitu. Anamma fakkeenyaaf boonii tips jedhee kireetii gochuu yoon barbaade haala kanaan boonii tips jedhee gubbaa irraan seefii nan godhadha jechuudha. Itti aansuudhaan handiliidha.
Handle jechuun immoo username chaanalii keessanii jechuudha. Kan ittiin chaanaliin keessan chaanaliiwwan biraarraa adda bahu handle isaa yookaanis immoo username isaadha. Kanaafis ammas iddoo mallattoo peenii sanarra kilikii gootanii handle chaanalii keessanii ofiisaatiin automaatikaalii haala kanaan isiniif ka'a. Maqaama chaanalii keessaniidhaan jechuudha. Yeroo sanatti maqaa chaanalii keessaniidhaan directly haala kanaan dabarsiisaniif kaa'eera yoo ta'e just handling sun yookaanis username sun nama biraan waan qabamee hin jirree fi fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo maqaa keessan bukkeetti wantoota isin hin barbaanne lakkoofsa yookaan qubeewwan garaagaraa yoon isin jalaa dabalee sana balleessitanii just amma fakkeenyaaf boonii tiipsiin yoo nama biraan qabameera ta'e boonii tiips 1 yookaanis immoo boonii tiips YT jedheeni username sanaa fayyadama jechuudha. Kanaafis akkuma isinitti hime automaatikaalii maqaa keessan handle irra isiniif kaa'eera yoo ta'e akkuma inni jirutti seefii gootu. Yoon immoo qubeewwan garaagaraatti dabaleera ta'e isa balleessitanii kan ofii keessan barbaadan irratti barreessuudhaani seefii ni gootu jechuudha. Sana boodas gara booddeetti deebitanii iddoo create a channel jedhu sanarraa kilikii ni gootu. Yeroo sanattis haala kanaan chaanaliin keessan create ta'eera. Garuu immoo steepii isaa ammayyuu waan hin xumurreef gara peejii kanaatti dhufnee iddoo edit channel jedhu sanarraa kilikii ni goona. Yeroo sanattis ammas gara peejii kanaatti nu fida. Peejii kanarrattis profile picture akkasumas baanarii keenya akka nu itti galchinuuf nu gaafachaa jiru jechuudha. Kanaafis iddoo giingoo sanarraa al tokko tuqxanii gaalarii keessan keessaa profile picture gaalarii keessan keessa jiru haala kanaan filachuudhaan profile picture chaanalii keessanii ni godhatu jechuudha. Akkasumas illee gubbaa irraan gara booddeetti dheeratee kan argamu kun immoo channel baaneriidha. Kanaafis iddoo mallattoo kaameeraa sanarratti tuqxanii gaalarii keessan keessaa channel baanerii keessan haala kanaan yeroo isin filattan akka inni saayizii kana guutuu isin gaafata jechuudha. Baanerii isin filattan suni ol device irratti haala kanaan hin mul'atu yoo ta'e deemtanii reeshoo sirriidhaan irra deebitanii baanerii sana hojjechuu qabdu. Garuu immoo haala kanaan ol device kan jedhu gidduutti reeshoo kana gidduutti seeraan wanti baanerii keessan irra jiru ni mul'ata yoo ta'e gubbaa irraa raayitii gootanii seefii ni gootu jechuudha. Haala kanaan profile picture keessanis ta'e baanerii keessan erga galchitanii booddee immoo descriptioniitu nu hafa. Kunis channel description jechuun wanta chaanalii keessan ibsu tokko barreessuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojii irratti hojjettu yoo ta'e akka waa'ee teekinooloojii irratti hojjettanii asirratti ni barreessitu. Anuma fakkeenyaaf hi guys or just barreeffaman asirratti barreesse kana hi guys subscribe to my channel jedheenii se isin garuu more akka namni waa'ee chaanalii keessanii hubatuu fi wanta chaanalii keessan ibsu tokko asirratti osoo barreessitanii filatamaa ta'a jechuudha. Description keessanis haala kanaan erga barreessitanii booddee gubbaa irraan seefii ni gootu. Haaluma argaa jirtaniin egaa chaanalii keenya faayinaalii kireetii gooneerra. Chaanalii bareedaa akkasiis erga kireetii gootanii booddee immoo akkaataa ittiin viidiyoo keessan immoo pablishii gochuu dandeessan yookaanis immoo poostii gochuu dandeessan isinitti agarsiisu. Kanaafis haala argaa jirtaniin gara gadiitti mallattoo pilaasiitu jira. Kanaafis mallattoo pilaasii argaa jirtan sanarraa see tokko yeroo isin kilikii gootan kaameeraa bilbila keessanii isiniif banee mooddii short jedhurraa haala kanaan jira jechuudha. Kana jechuunis mooddii short jedhu kana fayyadamuudhaan viidiyoo shortii aappii YouTube kana fayyadamuudhaan reekordii gootanii poostii gochuu yoo barbaaddanis immoo bukkeerraan add kan jedhu tuqxanii gaalarii keessan keessaa kan waraabdanii qabdan tokko haala kanaan filachuudhaan shortii irratti gadhiisuudhaa fi optionii jirudha. Akkasumas illee isin viidiyoo long form yookaan dheeraa gadhiisuu barbaaddu yoo ta'e immoo mooddii viidiyoo jedhutti haala kanaan jijjiiruun gaalarii keessan keessaa viidiyoo gadhiisuu barbaadan tokko haala kanaan selektii gootanii steepii kan hordofuudhaan gadhiisuun ni danda'ama jechuudha. Dabalataanis immoo YouTube irratti laayivii seenuudhaaf mooddii live jedhu kanarra haala kanaan keessanillee laayivii seenuu dandeessu. Garuu immoo YouTube irratti laayivii seenuudhaaf dirqama subscriberii 50 qabaachuun dirqama jechuudha. Kanaafis yeroo subscriberii 50 geessanii jettan steepii kana hordofuudhaan laayivii seenuu dandeessu. Kanaaf egaa YouTube chaanalii qarshii hojjechuu danda'u steepii kana hordofuudhaan banachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa steepiin itti aanee jiru viidiyoo qulqullina qabu thumbnail bareedaa wajjin hojjettanii YouTube chaanalii keessan irratti poostii gochuudhaan more subscriberii argachuu akkasumas illee watch hour keessan gootu
watch hour keessan akkasumas subscriber 1000 keessan yeroo jettan immoo YouTube Partner Program itti dabalamtanii haala kanaan jejjaanii qarshii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo ta'an immoo more waa'ee YouTube irratti detailiidhaan akkam viidiyoo isiniif hojjedhu ni barbaaddu yoo ta'e step ittiin viidiyoo gadhiistan thumbnail viidiyoo keessan irra galchitan akkasumas illee akkaataa ittiin monetize gootan illee baruu ni barbaaddu yoo ta'e comment irratti na beeksisaa. Akkasumas illee viidiyoo kana like channel koo immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.